Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajumtaa daawwattoota hordoftoota keenyaa. Akkuma yeroo dabree viidiyoon illee sirraa ture jira maali ni beektaa? Bakka haaluma yerootii naaf hin mijoone sanumaaf jechuudha. Maal arkeetiin dhufe ni beektaa? Viidiyoo raadiyoon illee darbeetiin jira. Jechuun viidiyoo ibsaa waraabita karattiin waa arkeetiin bakka agartee miti ani dhufe jechuudha. Ibsaa obboleessa sooressa irra dabalee ibsaa akka baaftu anything itime anna sanirratti inni baasee jira jechuudha ibsa baasee jira samboode inni baafnaan deemee ijoollee saayibansaa walii qabee dhaadatee jechuudha bakkeeni jirti dhaadatee yoo irraan kafarannee yoo dhiifnee yoo sooressaa dhiisee isaa fi nama furuufaa hojii jiru maal jechuu ture ani jechuun akka inni baasuun itime samboode ibsa baasee jechuudha inni akkasii cafaqee mana keessatti maal godhu jiruun baasii jeentimi annaasa irra baasee jechuudha kaacha faqamu jiru tumamee akka dhalaatii jechuudha jechuudha samboota baasii jeen baasii maali jechuun kana achi bakka inni deemee ammaan tana ijoollee fitatee sooressa yoo irraan kafallee kanatti honooti needee na cafaqu ture sanii fi isaaf ijoolleen saayibasaa maal jee haasoo jira ijoollee saniifuu maal ni beektaa akkas baaseetiin jira gadatallee narkanneessi baasuu sila ambaasii jechuun baadhee hin baatu jechuudha. Amma baanaan dubbifaa jettee ijoollee walii qabatee yoo irraan kafarannee maal jechuun maali faayidaa qaba faayidaa kan qabu jechuudha. Maaliif akkasii baasu naa godhe ammallee yoo feete akka inni si qabullee ni godhe yoo fedhe dinqa biyyee ni qabamta. Negaan jiraatu feetu isaa ollee nooti. Ta akkasiiti garuutu maal ni beektaa wal kabajuun takka bareedaadha. Namni wal kabajanneeti malee narra dawwallaan akkana ennaan khalaasitti meesallee baasii jedhu. Baatee haasoo hedduu haasoo maatu fiti ijoollee walii qabatee firoofaa akkana tuulee irraa kabarannaa maal jettee bakka aadaa akkasiiti eega akka saatee rakkoon qabu jechuudha. Ammallee deebi'ee sa'a akkasitti jechuudha. Saat fa'aa wajjin bakka deemee sa'aadillee firoonis maal jechuu jiran jechuu isaan walumaanuu sa'aat ibsaa kun bakka ni qabnaa firoo akkana naamu ergamtootaan sa'a ergamtoota toonootu shakkiidha ni beektaa jirri beekti silaa akkanatti ergamu deemnu beekaa fittinis malee ana bira kutaniitti amma sooressaa qabanii sooressaa gadhiisennaa firoo jaalina barbaadu jira amma saniifuma ni beektaa jechuun soollee isii wajjin qabu. Yani bakka keeris ni godhu maali waan buraanis keerus ni godhu yoo barbaade kee qabaatanii bakka lookishinaan isin erga hotaa bakka hin jiru jechuudha. Hotaa maali nigaa caala beekte sanumaa fi bakka baasii jeenis illee baasisee garuutu ati deebitee kazaachaa godhun seeni akka itti tumamu jirtanii kazaachaa godhun seeni saniifuu ammaan tana jechuudha. Eega kazaachaa godhutaa ta'e anis karaa feeteen siifin jira ijoollee wajjin teessee akkasitti haasoo ibsanillee waa takka walumaan qotaadha heddummeeffadhu nama heddummeeffadhu akka nama takka alamsiin taane nama heddummeeffadhuuti zaachaas feetu godhi feetu kootu bakka toositti namaa jechuudha rakkoon qabdu saniif amma garuutu saniifuu if kabajuun takka bareedaa namni yoo if kabaje bareedaadha jechuudha maaliif yoo itti kabajaan siif gaarii akka dhalaatti tumamtee iyyitee maal boosun silaalee si rifadhee gasee miti si baasi jeen yoommoo akkasii taataatti si fi sa'aat gartee akkasitti ati sababa inni sa'aatii dhee sooressaa isa dhee irraan kafalaa itti akka nama humna qabutti dhiiga sa'aatiin baasettee dhiigni keetuu beekee maal ammaan tana baanaan duba zaachaa goote jalase amma zaachaa takka godhe sittiin hin jira dhageessee. Bakka hedduu takka nama rifachiisee hedduu takka tumamtee gizii yeroo jabu akkana natumu jira duutiin jira jettee maali boo jila sana akkasa baattee deebitee gizii baatu bakka dhiiraaf godhu jirta dhiirraan kafalaa yoo dhiirraan kafalle maal nama takka wanta isaa dhiiroo akka jedhi tasa bira teessee si hojjoolloon jirsi jabaa kun jirtu ol kaatee qabdee bachiin gootu akka dhala teessee baattee eega inni bakka asii gadhiisee booda deemtee zaachaa gootee yoon hin kafallee maarree mana kafaluu jechuun karaa fagoon jirtu bakka fagoon jirtu mana isaa ni beekta manni ittis qabe ni beekta kootaa waliin heddummaadhaati
Anallee barbaadde lookeshina hiitii fi himaa jechuudha. Kootaati mana hiyyatti na dubbisa yoo barbaadde nama garuu nama takka alama sadii miti nama kuma sadii baataa koota heddummaadhaan. Taakasii jechuun akka biraa maal ni beektaa namni takka jechuun yeroo takka yoo qabame ni qabamaa bakka yoo waan badii takka badiin tantisaa ta'uu baatee jechuudha. Dhimma namaatiif kaniif miidhamu yoo ta'e dhimma na adeema dhimma sa'aatiif jecha miidhamte yeroo san saada haati akkasii dhimmamtee fi maal taasisan dhufee meesii yeroo san sirra dhaabbate yeroo sanis bira dhufillee innillee intuma dabalame jechuudha. Namni takka rakkoo tokko osoo harkoo rakkootti hin dhiibatu. Rakkoo takka ittiin dhiibatu osoo arguu dukkana keessatti ijoo banatti hin agartu jechuudha. Akkasii adeemni dukkana keessatti ganaa hin fayyadamu. Saniifuu lan maanis hin jaanne beektaa ijoollee wajjinaa teessee haasawitanii akkasitti gartee firoo irraa fallaa marmaa jechisanis gorumaan kootaa heddummaadhaati. Bakka sodaan namaa kana waa takka nageessa kee jedha geesse taa akkasitti ibsa. Amma sa'aat bakka sooressaa akkana irraa hin kafalaa munaamu jechuun jira ammallee sa'aatis bakka irraa hin kafalaati sintanan dadhabee kootaa anaafillee kootaa deessiniif hin jira. Ammaan tan jechuun waan biraa osoo hin ta'in bakka ani jiraa miti. Akkasitti jechuudha. Ammaan tan namni bakka ani duuba deemtee dizaama maal godhina. Nam wanti namni tokko dhiira taa'u. Dhufee tummas barbaades dura dhaabbatee akkana naaf wantu kamaan baay'ee jaallatu. Nama duuba deeminaa osoo jechuudha maaliif akka ammaan tan deemtee dhiira taanaan ati na duuba deemtee osoo hin ta'in na dura dhaabbattee jechuudha. Siin barbaada keetiin qabaannaan abbaan fedhee ofirraa ol dhorka bakka ana duuba deemtee asoo maata akka faayidaa siin qabu firooniin eeggadhaa manaan kottaa boo isin hundinuu akka hojjeeruun bireetti sin jechuudha kottaa kamitti kottaadha lalli mana kee ulaa diimtuu gurraatti adii hundinuu ni jiru. Kootaati sinifilma samboota lookachinaa sirriitti naga kootaa bakka sodaatana waan takka nadafaraa nama nadafaruu dhabeeti bakka difrati yoo qabaatan kootaadha bakka akkasitti sooressaa barbaadu isa warri sooressaa barbaanneettan kootaati na barbaada anaati kootaadha akkasitti jechuudha. Ammaan tana dhaqee bakka khalaas hundi mucaa inni saadillee maal fi ni beektaa wanni callee fi ibsaa gadhiise naannin jechuun sooressaa gadhiise ibsaa saadillee bakka akka gadhiise mucaa hundi jechuudha. Mucaa tokko saayiba sooressaa hundeessanii jechuudha. Achumaanillee inni warbeenaani isa gadhiisee yeroo gadhiisu bakka anis dubbiin qabbanooti jeetiin dhuse. Sanboota amma viidiyoo takka waraabee ture viidiyoo waraabee ijoollee takka bira kaayee jechuudha. Akkanatti kunuutii sooressaa imaaree fa'aa naqabanii turanii isaan firoo fa'aa akkana naqabanii akkana godhanii jechuudha jechuudha yeroo sanuu bakka eegaa dhugaadhas qabnee jirra. Badrii caffee hiikimee masala beekina jira. Taa akkasitti jechuudha. Bakka adeemtanii haasawuun faayidaan qabdu amma sababa sanarratti sa'aat kiyya atillee ni bakka namni takka haasawuun faayidaan qabdu saniifuu ammaan tana jechuudha. Sooressaa maalmaa jechuu jala dhaabbadhaa qat fagat jala dhaabbadhaa warri barbaadan kootaa ana dubbisaadhaan isin jaa akkasiiti waan biraatis waan hafe yoo dhimma biraatiif kaaftee ibsaa baasnee jira atis mucaa baaftee kana achi wanni hafe takka hin jirtu jechuudha. Deemtanii ibsaanis wanni ijoollee fidee dubaasee akkanatti firraa hin dhorkaanii irraan deemaa maal jiru takka jiru yookaan akkasitti deemtan taatee namni takka kaawwalli isin jiru jechuudha. Dhiiga saniifuu dhaabbadhaadhaa waan akkanaa dhiisaadhaan isin jaa wanni akkanaa bakka faayidaan qabu. Sagal jaalaa dhaabbadhaa mucaa yoo dhaabbachuutti iddanis akka ajaa'iba waliin baana ati ijoollee fidee dhuftennaan isa barbaaddennaan isinii kan dhufu bakka isin jirtanitti barbaadeetiin isinii dhufaa jechuudha. Akkasiiti. Yoommoo kana nagaan teessan taate nagaan jiraadhaa lubbuu teessan jiraachisuu feetan jiraadhaa nuti lubbuu teenya tarraan dileen jalasee taa akkasiiti jechuudha. Wanni biraa waan hafe immoo dhimma biraa takka hin jiru ibsaa baasnee jira karaas ittiin baasee sanii jechuun wanni haasuu hin jiru jechuudha. Ibsaatis deemtee ijoollee qabattee akkanatti irraa hin kafalaa sooressaa
boo jala see dhagee anaa kottaa warri isa barbaadan akkasitti ammas waliisaas ittiin baasee miicoo amma bakka dhimma biraa kaafee yoo ta'e aanarratti waliin gaafadhu jala see sanii achi deemtanii haasuun faayidaan qabdu kottaa boo moojuu tanaa maaluma boo sa'aattis deemtee firoofaa qabee maal jechuu jirtan saniifuu yoo dhimma kiyya qabaatanii kottaadhaan isin eeggataa waan biraati miti amma haasuu hedduu isin haasuu hin danda'udha taa'ee bakka taayimiin qabuun yeroo maan isin haasuu bakka viidiyoo ibsaan ol baasee irratti agarreetta kan inni dubbatu jiru jechuudha maaliif ibsaan ol baasee akkana ijoollee yeroo fiduu bakka inni inni daa'uun isin sadeenuu isin daasoorataan firraa isin dorgaa sani taakkisitti sani achitti saachitu bakka yoon fiifii immoo tirfinaa seenaa ijoollee deemteeni firraa dorginaa namni kun beekee lafaan dhufnee innis firraa isin dorgaa amma duraas akkasitti magaalaa keessa bakka inni dalaguufatti deemtee barbaaddee ijoolleedhaan jala deemuu turte. Amma garuu sanbara dabartee ammas khalaas ijoollee cinaa keessee fa'aas bokkuudhaaf firraa isin dorginaa maal jala see wanni kanaan daleedu. Taakkisitti sinjaa ammaan tana viidiyoon tiyya tana ibsaa biraa fi sa'aatiin yoo moofanii fi dhaabbachuu baatan taate yeroo amma booda qaamaa wal dura dhageessanii qaamaan kan wal bira dhumu taata akkasitti viidiyoo tana ibsaa biraan ga'a fi ijoollee isa cinaa teessee san biraan ga'a akkasitti hanqa viidiyoo biraatiin walitti deebinuun nagee.